Shamaa akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu daawwattoota koo ani nagaa koo fayyaa kiyya isin nagaa keessan ani nagaa koo galata rabbi naa galatuun isiniin jedha. Har'aan kana viidiyoo qaalii fidee dhufe qaaliin piraankiirri haa ta'u hin beekne abbaa manaa qulfina jalaa cabsee maallaqana jalaa fudhatee badee jetti. Prankin waan asirratti dubbachuu barbaadu pirankii bultii keessatti bultiin jalaa diigamee irratti pirankii gochuu baatanii gaariidha. Maaliif yookiin pirankii ta'a yookiin dhugaa ta'a. Dhugaas ta'u ofumaaf pirankis ta'u immoo iddoo dhafe kiyyaatti jechuudha. Maaliifan kana isiniin jedha seetan maamaa cabbee yaadattoo ta'e pirankii innis isheenis pirankii godhan uummata jechuudha. Daawwattoota isaanii abbaa manaa koo wajjin wal dhabeetti isheenis innis immoo meeshaa fudhattee soofaa fudhattee na jala badde haati manaa koo bakka nan mana hin jirretti konkolaataa fiddee meeshaa hunda fe'attee deemtee jedhee pirankii godhe. Pirankii haa godhu malee akkuma meeshaa na jala fudhattee jedhee sana yuutuubii haaraa banate yoo yaadattan ta'e abbaan manaa ishee jechuudha. Abbaan manaa haadha cabbee yuutuubii banate jechoota sana keessatti yuutuubii isa guddateef isheenis immoo akkasuma yuutuubii haay jedhee jalqabee inni kanuma irratti bultiin diigamee irratti jechuudha. Garuu iddoo kanarratti waan akkana pirankii gochuu baatanii bultiin kennaa rabbiitii qoosaa miti piraankiidhaan iddoo ta'uu baate bultiin jechuudha. Bultii ogaa isiniin jedhu qoosaa qalbii piraankiiwwan garaagaraa hin jira. Abbaa manaa wajjinan godhanii namni akka namarraa baratu akka abbaan sunis immoo itti buhaaru hin jira. Garuu bultii addaan baanee addaan wal diignee nasaamee nasaamtee isheenii akkana iddoo jechuu baannee jechuu barbaade malee piraankiin haa ta'u marakkoo qabu pirankii biraa iddoo piraankiin addaan nu diigdan jedhamu. Abbaa manaa haadha manaa jidduutti hojjetamuu baatee jechuu barbaadeen gabaabumatti. Amma qaalii kanarraan waa dubbadha. Qaaliin mucoo gabaabduu xiqqoon beektan jedhee yaada. Baay'ee xiqqashuudha. Xiqqashuudha ogaan siniin jedhu umurii ishee doon taane maaltu ishee xiqqashuu godhe uumama isheetiin xiqqoodha. Uumama isheetiin rabbiin kenneef xiqqoodhaati. Kennaadhuma rabbiiti gabaabduudha jechuu barbaadeen. Abbaa manaa kana naannoo Amaaraatti dhufe achii dhufee isheen heerumuu hin barbaanne yeroo hunda namootatti akkan argette jechuudha. Akkan viidiyoo argette keessa ishee garuu hin beeku. Walitti dhufanii wal fuudhanii erga wal fuudhanii immoo waddaan baanee inni maallaqa na jalaa fudhatee bahee akkasitti cabsee na jalaa fudhatee bahee akkas jettee uummatatti boochee himatti. Kun anaaf garuu amma tokko dhugaa natti fakkaatu. Maaliif hojjettani? Dhugaa isin ta'a qaaliin hin sobdidhee si yaadu yeroo tokko maaliif waanuma dhugaa ishee dubbatti asirratti hin beeku. Garuu dooqoosuu baanne batalayyi tidaara irratti dooqoosuu baanne akka garaa kutti jechuudha. Akka jecha kiyyaatti tidaara irratti pirankii hojjechuu baanne. Waddaan baanee irratti jechuu barbaadan addaan baanee hin barbaadu inni akkan nasaamee akkan kun qoosaa maalirraa baratu ijoolleen koo viidiyoo sana boruun arganii maalirraa baratan piraankiin waan hedduu hojjechaa turani. Qaalii fi mucaan kuni pirankii mana baay'ee nama hawwatu inni malkii bareedaa qabaan kennan rabbii isaaf kenne ishees kennan rabbiin isheedhaaf kenna asirratti garuu kun kalaqa rabbiiti. Isheenis immoo isheetiin gabaabduudha garuu umurii ishee guddaadha malee inni immoo kan abbaa barbaadde fuudhuu danda'udha. Inni bifa bareedaa qabaa akkasumallee dhaabbisaa dheeraadha waan akkanaatiin garuu inni jaalatee ishee fuudhe. Ishee jaalatee fuudhe miti waan akkasuma iddootti fufee baay'ee akka namatti tolu. Abbaan manaa koo na diigee na jalaa fudhatee jaalalli dheeraaf gabaabaan jedhu bushaa bareedan jedhu bakkuma lapheen itti nama cabdatti cabanii akkasii kana isin jedha
abbaa manaa ishee wajjin wal dhabanii addaan baanee osoo hin taane ani ala ba'ee saniin suuqii dhannaan inni mana galee meeshaa kun jalaa fudhatee birriin jalaa fudhatee kana jetteet boochee warroota daawwattoota isheetti himatte. Anaaf kun amma kana dhugaa natti fakkaatu. Isheen baay'ee waan hedduu keessa dabarsan immoo masaantiin ijoolleen buleetti ishiinis gabaabduudha. Muumaan kaa kennaadhuma rabbiitti natti fakkaate muumaan baay'ee gaggabaabuwwan akkasii gaafuma mucaa kan ishee jaaladhe sin jaaladha jedhuun kootutii na laali duraa kootutii dhaabbi koo laalii kootutii immoo ana laalii jette. Laalee ani si argee oma rakkoo qabu waan masi jaaladhe fasi jaaladha kalas si jaaladhe dheen. Jaalatu malee jaalalli isaa suni kaa soba jalaa ta'ee laatan beeku kun dubbachuufis hin dhibaa maaliif biraankii baraa sanaa ta'ee jenneeti akkasii nama namamu jiru gabaabumatti amma yeroo ammaa kana namni abadan amantan hin jiru isiniin jechuu barbaada. Namni tokkoyyuu nama tidaarratti isaa ta'u maalirratti isaa ta'u akkamitti nama amananii tuma bultiitti seenuu jira. Dhuguma akkamitti nama amananii bultiitti seenan rakkisaadha yeroo kana. Ani beeku garuu nama kaala ciintee lagartuu maalummaa isaa beekuudhaaf sitti ulfaataa ugaa bultii wajjin godhattee wajjin mana tokkotti galte nama sana maalimmaa isaa amala isaa maal isaa beekuu dandeessa. Malee halaalatti akkuma inni lubbuu koo damma koo siin jedheen dhuguma haman baay'ee ulfaata. Inni kana amala isaa bareeffatee sitti siquu danda'a. Inni ulfaata dhugaa rabbi fuute. Immoo iduma immoo ta'e immoo wal dhabbiin jiraate taanan wal danda'anii hiccitii walii wal baasuu baatanii ofumaaf dhokfachuu. Ani miidiyaa irratti baastee uummanni gochuuf waan godhuuf hin qabu. Akkasii siniin jedha uummanni waan godhuu hin qabu. Yoo ofishiiti ishiin wannooti malee ishee uummataa miti ka'an waan kana walitti fide isaanuma fedhii isaaniitiin walitti dhufanii kanaas siniin jedha fedhii isaaniitiin waan walitti dhufaniif iyyuu uummanni waan gochuu hin danda'u. Bultiidha bultii. Amma danda'ama ta'etti isheen obsa godhattee bultii ishiitti fufu akkasas siniin jedha kana fakkaata.